Har'a waa'ee kaanserii talaallii osoo qabu haadholii hedduu du'aaf saaxilu ilaalla. Innis kaanserii ulaa gadameessaadha. Yookaan servaayikaal kaanser jedhamee isa beekamu. Kaanseriin kun kan hubu qaama gadameessaa serviksii jedhamtudha. Serviksiin egaa qaama gadameessaa keessaan isa gara qaama saalaatti gadi aanee qaama saalaa fi gadameessa gidduutti argamudha. Kaanseriin ulaa gadameessaa yookaan servaayikaal kaanser kan jedhamu kun akkuma kaanseriiwwan biroo kan uumamu baay'achuu yookaan wal horuu seelota naannoo sanaa kan to'annaa qaama keenyaan ala ta'e yoo ta'u, turtii yeroon booda fiixee gadameessaa bakka kanarraa ka'ee gara qaamota birootti babal'ataa deema. Mee wanta kanaa maaltu fidaa? Akkamiin ittisuun danda'ama? Mallattoon isaa maalidha? Yaalli isaa maalidha kan jedhu waliin haa ilaallu. Kaanseriin ulaa gadameessaa kun egaa yeroo dheeraadhaaf biyyoota guddatan keessatti, Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti kaanserii lubbuu dubartootaa galaafachuudhaan sadarkaa tokkoffaarra ture yoo ta'u, yeroo ammaa kun garuu isaaniif seenaa ta'ee hafeera. Sababni isaas dursanii qoratamuu, talaallii fudhatu dhibee kana ittisuu fi akkasumas maloonni ittisa dhibee kanaa akkasumas dhukkubicha dafanii mallattoo isaa adda baasanii yaala argachuun waan isaan biratti amaleeffatameef wanti kun isaaniif seenaadha. Biyyoota qorannoon dhukkuba duraa fi hubannoon atattamaan gara mana yaalaa deemuu akkasumas argamni yaala dhukkuba kanaa gadi bu'aa ta'e akkasumas talaalliin dhibee kana ittisuuf kennamu baay'ee gadi bu'aa ta'e keessa kanneen akka biyya keenyaa fi Afrikaa biroo keessatti lubbuu haadholii fi obboloota keenya dubaraa hedduu galaafachuudhaan kaanserii baay'ee beekamudha. Qorannaan dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana irratti gaggeesse akka agarsiisutti dubartoota kaanserii kanaan du'an keessaa parsantaan 80 biyyoota guddataa jiran keessattidha kan argaman jedha. Sababni isaas egaa dursanii ilaalamuun hin jiru, talaallii fudhachuunis hin jiru, akkasumas immoo hubannoomti waa'ee kanaa gadi bu'aadha. Yaalli isaas ga'aa miti. Mee kaanserii ulaa gadameessaa yookaan servaayikaal kaanserii kaanseriiwwan biroo irraa maaltu adda taasisa kan jedhu haa ilaallu. Inni jalqabaa ka'umsi isaa hedduun isaa beekamaadha. Maaltu akka fidu beekamaadha jechuudha hedduun isaa. Kaanseriiwwan hedduun wanti namatti fidan adda baasanii beekuun hin danda'amu. Kaanserii qaama keessaa hedduu isaa maaltu akka fidu hin beekamu baay'inaan. Kaanseriin ulaa gadameessaa garuu hedduun isaa vaayirasii huumaan paapiloomaa vaayirasii jedhamuun namatti dhufa. Vaayirasiin kun gosoota hedduu qabaatus kan dhukkuba kana namatti fidan huumaan paapiloomaa vaayirasii 16 fi 18dha. Vaayirasiin kun kan namatti daddarbu karaa walqunnamtii saalaati. Vaayirasiin kun erga nama qabatee booda waggoota hedduu booda qaama ulaa gadameessaa gara kaanseriitti jijjiira. Kan vaayirasii kanaan qabaman hunduu kaanserii godhatu miti. Hedduun dubartootaa vaayirasii kanaan qabamanii ofuma isaa immoo deebi'ee bada. Namoonni murtaa'an immoo dubartoonni murtaa'an immoo carraa hin qabne kaanseriin kun naannoo sana turuudhaan ulaan gadameessa isaanii akka kaanserii godhatu taasisa. Akkuma vaayirasicha keessa hedduun bilisa ta'an kaan immoo turee gara dhibee kanaatti jijjiirama jechuudha. Egaa kaanseriin kun ka'umsi isaa hedduun beekamaadha inni irraa maaltu akka fidu garbiraan kan adda isa taasisu ittisuun ni danda'ama. Kaanserii hedduu ittisuun hin danda'amu. Isa kana garuu hanga ta'e hedduu isaa ittisuun ni danda'ama. Inni jalqaba qunnamtii saalaa namoota hedduu waliin raawwachuu irraa of eeguudha. Vaayirasiin kun dhukkuboota walqunnamtii saalaan daddarban keessaa tokko waan ta'eef walqunnamtii saalaa namoota hedduu waliin raawwachuu dhiisuu. Yoo kan hin danda'amne ta'e immoo kondomii fayyadamuu. Kanaafuu qunnamtii saalaa irraa of eeggachuu qofti gahaa miti. Inni lammaffaa qorannoo dhukkuba duraa yookaan iskiriiningii taasisuudha. Qorannoon kun dubartoota waggaa 25 hanga 49 ta'aniif waggaa 3-3 qorannoo akka taasisan gorfama. Dubartootni umuriin isaanii waggaa 25 hanga 49 jiran waggaa 3-3 osoo cheekii ta'anii gorfama. Dubartoonni waggaa 50 hanga waggaa 64 jiran ammoo waggaa 5-5 akka qorataman gorfama. Kanneen waggaa 65 olii ammoo yoo kan duraan akka tasaa hin qoratamin irraa hafe malee qorachuun hin barbaachisu. Dubartoonni umuriin isaanii waggaa 25 hanga 49 waggaa 3-3, 50 hanga 64 waggaa 5-5, kan waggaa 65 olii immoo yoo duraan hin qoratamne malee kan haala hin barbaachisu jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti qorannaan kun dubartoota hundaaf yookaan iskiriiningiin yeroo yeroodhaan ni kennama. Obbolaaniif harmooliin keenya
Garuu carraa akkasii hin qaban hedduun isaanii. Ammayyuu mana yaalaatti ni kennama. Iskiriiningiin akkasii garuu kan deemanii carraa kanatti fayyadaman baay'ee reeridha jechuudha. Kanaaf dhukkubni kaanserii ulaa gadameessaa akka kaanseriiwwan biroo biyyoota guddatan osoo hin taane kan hubu biyyoota guddataa jiran kanneen akka keenyaa jechuudha. Biyya keenya keessatti dubartoonni tamboo xuuxuun baratamaa ta'uu baatus tamboo xuuxuunis wantoota dhukkuba kanaaf nama saaxilan keessaa isa tokkodha. Kanaaf egaa dursanii qoratamuun barbaachisaadha jechuudha. Dursanii qoratamuudhaan ittisuun ni danda'ama. Akkuma duratti jenne immoo ka'umsi isaa beekamaadha hedduunsaa. Karaan itti dhibee kana ofirraa ittisan inni gara biraan talaallii kaanserii kanaa fudhachuudha. Talaallii kaanserii kana ittisu fudhachuu. Talaalliin kaanserii hagam dhukkubicha ittisuu danda'a gaaffii jedhu namoonni tokko tokko ni kaasu. Akka qorannoowwan hedduun agarsiisanitti dubartoonni osoo vaayirasii kaanserii kana fiduun hin qabamin dura talaallii kana fudhatan persentaa 100 ittisuu danda'a jedhu. Ta'us egaa qorichoonni talaalliif oolan garaagarummaa qabu. Dandeettiin dhukkuba ittisaanis wal caala. Kanaaf persentaa 90 hanga 100tti ni ittisa. Umuriin itti dubartoonni talaallii kana fudhachuu qaban biyyootatti garaagaraa ta'uyyuu malee giddu galeessaan waggaa 12 hanga 13 gidduuttidha. Kana jechuunis osoo walqunnamtii saalaan jalqabiin. Sababni isaas vaayirasiin kun walqunnamtii saalaan daddarba waan ta'eef. Baay'inaan waggaa 12 hanga 13. Kanneen osoo hin fudhatiin hafaniif immoo hanga waggaa 18ttis ni kennama. Qorichoonni talaallii kanaaf oolan walumaa galatti hojiin isaanii maadha? Vaayirasii kaanserii kana fidu kan human papilloma virus jedhamu gosoota garaagaraa qaban namarraa ittisuudhaan dhukkuba kanarraa dubartoota ittisa jechuudha. Talaalliin sun akka dubartiin sun vaayirasii kaanserii kana fiduu hin qabamne taasisa. Vaayirasiin sun hin qabamtu taanaan immoo kaanserii kana carraan godhachuu ishee baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf dhibee kana ittisuuf kan gochuu qaban tokko talaallii fudhachuudha umurii waggaa 12 hanga 13 gidduutti. Lammaffaan umurii waggaa 25 booda iskiriiningii yookaan darbee waggaa 3 waggaa 5tti cheekii ta'uudha jechuudha. Dursanii ilaalamuu. Dursanii ilaalamanii mallattoon kana shakkisiisoo jiraate akka darajaa isaatti akka sadarkaa isaatti yaala qabaa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Mee amma immoo mallattoo akkamii agarsiisaa kaanseriin ulaa gadameessaa kan jedhu ilaallu. Mallattoowwan kaanserii ulaa gadameessaa maal fa'i kan jedhu namoonni gaafatu waan ta'eef. Dhukkubni kun mallattoo garaagaraa akkuma jabaachaa deemeen agarsiisa. Namni mallattoowwan kana qabu dhukkuba kana qaba jechuu miti. Dhukkuboonni sasalphoon mallattoo dhibee kana wajjin wal fakkaatu fidanis jiru. Bu'aan yaalii dhukkuba kanaa sadarkaan dhukkubichi irra jiru irratti hundaa'a waan ta'eef mallattoon isaas akkaataa sadarkaa sanaan garaagarummaa qaba. Bu'aan yaalii isaas akkaataa sadarkaa sanaan garaagarummaa qaba. Akka waliigalaatti egaa mallattoowwan gurguddoon tokko walqunnamtii saalaa booda qaamni saalaa dhiiguudha. Dhukkubbiin yeroo qunnamtii saalaa duraan hin jirre itti dhaga'amu. Duraan hin qabdu amma immoo yeroo walqunnamtii saalaa gootu dhukkubbiin itti dhaga'amuu jalqaba. Akkasumas walqunnamtii saalaa booda qaamni saalaa dhiiguu jalqabu. Akkasumas marsaan laguu osoo hin dhufiin yookaan yeroo malee gidduutti dhiiguu. Marsaan laguu sababa umurii erga dhaabbatee booda deebi'ee dhufu. Dhukkubbii garaagara gadii mallattoowwan armaan olitti maqaa dha'e kun egaa mallattoo kaanserii ulaa gadameessaa ta'uu danda'u. Walqunnamtii saalaa booda qaamni saalaa dhiiguu. Kan duraan hin turre yeroo walqunnamtii saalaa taasistu dhukkubbii godhachuu. Marsaan laguu jeeqamuu. Erga badee booda marsaan laguu deebi'ee dhufuu. Dhukkubbii garaagara gadiifaa godhachuun mallattoolee kaanserii ulaa gadameessaati. Kana jechuun mallattooleen kun hundi isaanii kanuma kaanserii ulaa gadameessaa jechuu miti. Wantoonni sasalphoon kana fidanis jiru waan ta'eef. Gara yaala isaatti immoo dhufne yaala kaanserii ulaa gadameessaa biyya keenya keessatti egaa yeroo hedduu mana yaalaa kan deemamu erga mallattoon baay'ee irra turee boodadha. Erga dhibeen kun qaama keessa faca'ee booda. Kun ammoo yeroo baay'ee erga dhukkubni kun fagoo deemee fi yaaluun isaa rakkisaa ta'ee booda waan ta'eef tokko dursanii talaallii fudhachuu lammaffaa iskiriiningii waggaa 25 booda yeroo yeroon cheekii ta'uu akkasumas mallattoo dhibee kanaa xinnoo mashee shakkinaan deemanii ilaalamuun barbaachisaadha. Yeroo mallattoo argisiises ta'e akka ofirratti waa shakkineen gara mana yaalaa deemuudhaan sadarkaa dhukkubichi irra jiru adda baasuudhaan yaala garaagaraa qaba. Keemooteraappii, raadiyooterappii, sarjerii akka kana fakkaatan yaali taasifamu jira. Deemanii ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Galatooma turtii gaarii.